Jiraattonni magaalaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko ayyaaneffannaa irreechaa hora Finfinnee forar sadiitti geggeessamutti hirmaachuuf utuu deemnu humnoota nageegumsaa mootummaatiin daandii irratti danqamne jechuudhaan komatan. Koomishiniin poolisii Oromiyaa immoo namoonni ittisamuudhaaf sababaan faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf akka ta'e dubbata. Itoophiyaa keessatti gara dimookiraasiitti ce'uuf abdiin jiru gatatee jira jechuudhaan Koongireesiin Federaalaa Oromoo torban kana keessa ibsa baasee jira. Kataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin deemsi ce'umsichaa karaa gaarii irra akka deemaa jiru dubbatee dhimmoota biyyaa ijoo ta'an irratti paartiilee morkattootaa waliin dubbataa jirraa jedha. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduudhaaf gara tujubeettan sin deebisa. Attamoltan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo ayyaana amantiif uummataa irratti haleellaa geessisuuf kan qophaa'an meeshaa waraanaaf namoonni kanaan shakkaman to'annaa jala ooluutu ibsame. Kantiibaa Kibba Walloo magaalaa Haayiq Kabbada Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti meeshaan hojii shororkaaf ooluuf ture jedhameef namoonni meeshaa sana deddeebisaa turan fulbaana 16 to'annaa jala oolan jedhan. Kabbada Act Translation Sanbata guyyaa sa'a 6 walakkaa irratti ture. Humnooti nagaa eegumsaa keenyaaf hawaasa biraa eeruu kennameen hordoffii cimaan godhamaa erga ture booda magaalaa keenya keessatti qabaman. Ennaa qabamanittis qawwee kilaashinkoovii 10f rasaasa 20tu harkatti qabamee jedhan. Kantiibaan kun akka jedhanitti ragaa wal jijjiiruu of eeggannoof ijaaramuun hoogganamee ka tureef meeshaan waraanaa sun akeeka qabameef utuu hin guutin to'annaa jala oolee jedhaniiru. Bulchaan godina Walloo Kibbaa Sayyid Muhammad Gamasaaniin uummata Oromoof Amaaraa walitti buusuuf jijjiiramicha gufachiisuuf akkasumas ayyaanni amantiif uummata miira tasgabbiin akka hin geggeeffamneef kan akeekame ture jedhan. Tajaajilli ragaa biyyoolessaaf nageenyaa haleellaan shororkeessummaa kun raawwachuuf kan ture garee badiisaa Ewaatiif Abaa'oo Shaneetiin dhoksaatti sosso'aa ture waliin ta'uun jechuudhaan sabaa himaa biyya keessaaf ibseera. Ergama kana fudhatee hoogganaa namni ture duuka buutota isaa waliin to'annaa jala oolee jedha waaltaan kun. Namni Affaar Somaaleef afaan Arabaa dubbata jedhame kun to'annaa jala oolchuuf Komishinni Poolisii Federaalaa raayyaa ittisa biyyaaf uummata waliin ta'uudhaan jedha ibsichi. Faanaa Biroodkaasting tajaajila ragaa biyyoolessaaf nageenyaarraa ibsa isa ga'e wabii godhatee akka gabaasetti shakkamaan Indiris Iyyaasuu jedhamu meeshaa waraanaa sana Tigraay irraa fe'atee akka dhufe amanee jira jedha. Indiris akka jedhetti gara waajjira nageenya naannoo Tigraay ganama sa'a 3 irratti dhaqee meeshaan sun isiniif qophaa'eera isiniif feena naan jedhan anis toleen jedhe. Galgala sa'a 3 irratti kilaashinkoovii 10f rasaasa 1000 fidanii dhufan. Konkolaataan sun rasaasa 300 ol waan hin baanneef 280 waliin nuu kennan jedhe afaan Oromoon dubbate. Meeshaan waraana sun karaa baatiif karrayyuu darbe Bishooftuuf Finfinnee seenee ayyaana irreechaa irratti jeeqama uumuuf yaadamee jechuudhaan tajaajilli ragaaf nageenya biyyoolessaa beeksisee jira. Dhimma kana irratti deebii kan kennan miseensi koree giddu galeessaa Uuhaat obbo Naggaa Saffaa mul'ataa ta'e federaalaa dadhabuusaaf diraamaa inni abdii kutachuusaa mul'isuutii jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaanti Doonaald Tiraampiif haati warraa isaanii Malaaniyaa Tiraamp vaayirasii koronaan qabamuu beeksisan. COVID-19 qabamuu isaaniif mallattoon irratti argamuusaa battalan beeksifamne. Maanguddoon waggaa 74 sababaa umriif ulfina qaama isaaniin dhibee kanaaf kanneen akkaan saaxilaman keessatti ramadamu. Qajeelfamni jiru torban lamaaf akka isaan imaltuun deemne dhorka. Yeroon isaan mana keessa turan sun guyyaa isaan falmii dorgommii pireezidaantummaa mormituu isaanii Dimookiraatichi Joo Baayiden waliin geggeessan onkoloolessa 15tti siqa. Tiraampiif haati warraa isaanii uummata Yuunaayitid Isteets miliyoona 7.2 kanneen vaayirasii koronaan qabamanitti dabalaman. COVID-19 Ameerikaa keessaa uummata 200,000 ol galaafate. Addunyaarraa uummanni miliyoonni 34 vaayirasii kanaan yoo qabamu kanneen miliyoona 1 ol ta'an immoo du'uu isaanii galmee Yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa Doonaald Tiraamp isaaniif giifti dureen Malaaniyaa Tiraamp vaayirasii koronaan qabamuu har'a ganama baatii Tiwiitarii isaanii irratti maxxansanii qofaatti of baasuu isaaniis beeksisaniiru. Itti aanaa pireezidaanti Maayik Peens ergaa
Anaaf Keeren jaalalaaf waaqa kadhachuu keenyaan michuu keenya pirezidaanti Tiraampiif Malaaniyaa cina jirra jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman illee dafanii akka fayyaniif waaqa ni kadhataaf jedhaniiru. Har'a ganama ittaanaa pirezidaanti Peensiif ittaantuu giifti dureen qoratamanii COVID-19 irraa walaba ta'uu isaanii beeksisan. Ministiriin Haajaa Alaa Maayik Poompeyoo gaazexeessota isaan waliin gara Kiroo'eeshaatti imalaniif ennaa himan miira gaariin kan isaanitti dhaga'amu COVID-19 akka hin qabamin mirkaneessanii yeroo yeroodhaan kan qorataman ta'uu ibsanii jiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guuteres pirezidaanti Tiraampiif giifti duree Malaaniyaan guutummaan dafanii akka fayyan hawwii qaban ibsaniiruufi. Dimookiraatichi miseensi mana maree kutaa Teeksaas Joaquin Castro yaaddoo qaban ibsanii ergaa Tiwiitarii irratti maxxansaniin dhimmi isaa dhimma fayyummaa dhuunfaa pirezidaantii qofaatu hin ta'in dhimma nageenya biyyoolessaati. Vaayirasiin kun ji'a ja'a keessatti lubbuu lammiiwwan Ameerikaa 200,000 ol galaafate jedhan. Dura ta'an gumii olaanaa kan araaraa biyyoolessaa Afgaanistaan Abdullaa pirezidaanti Tiraampiif giifti dureen dafanii akka wayyaa'an hawwaniifii jiru. Uummanni Ameerikaa weerara kana injifannoon akka irra aananiif illee hawwii qaban ibsaniiru. Kaadhimamaan pirezidaantummaa kan garee Dimookiraatotaa Joo Baayidaniif haati warraa isaanii Jiil Baayiden kan COVID-19 qabaman mormituu isaanii filannoo sadaasaa keessatti geggeeffamu pirezidaanti Tiraampiif haadha warraa isaanii Malaaniyaan akka isaan wayyaawaniif hawwii qaban ibsanii jiran. Jiiliif an fayyummaa isaaniif nageenya pirezidaantichaaf maatii isaaniif waaqa kadhachuu itti fufnaa jechuun Tiwiitarii irratti barreessaniiru. Hoogganoonniif namoonni beekamoon naannoo addunyaa erga pirezidaanti Tiraampiif giifti duree Malaaniyaa Tiraamp vaayirasii koronaan qabamuun isaanii ibsame booda hawwa gaarii kan fayyuu isaanii ibsaafii jiran. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanom Tiwiitarii irratti barreessuudhaan Tiraampiif haati warraa isaanii dafanii guutummaan akka fayyan hawwaniiruufi. Muummichi ministeeraa Hindii michuun dhiyoo kan Tiraamp Nareendraa Moodii hoogganoota biyyaa ergaaf deeggarsa qaban ergan isaan jalqabaa keessaa tokko. Ergaa marsariitii sirnaa irratti maxxanfameen pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Tiraampiif ergaa dabarsaniin uumamaan cimina isin qabdan miira gaariin keessaniif abdii ifaa ta'e qabaachuun keessan vaayirasii balaafamaa kana dura akka dhaabattan akka inni isin gargaaru amantii guutuun qaba jedhan. Chaansilarittiin Jarmanii Angalaa Merkel karaa dubbii himaa isaanii ibsa jimaataa har'aa kennaniin Doonaaldiif Malaaniyaa Tiraampiif hawwii gaariin qabu maran dabarsaaf jedhan. Vaayirasii koronaarraa guutummaatti dafanii fayyu jedheen abdadha jedhaniiru. Kan ofii isaanii xumura baatii bitootessaa vaayirasii koronaan qabamanii turan muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsan hawwa gaarii qaban erganiiruuf. Kan walakkeessa baatii fulbaanaa keessa pirezidaanti Tiraamp waliin Waashingtan keessatti wal arganii turan waliigaltee nageenyaa hoogganoota Baahireeniif tokkummaa Emireetota Arabaa waliin mallatteessanii turan muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu Tiraamp akka fooyya'aniif hawwa qaban ibsaniiru. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraaf Gaaniis Tiraampiif hawwa gaarii qaban ibsaniifii jiru. Hoogganoonni kanneen biroon ibsan kennin jiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un mul'inatti ibsa akka hin kennin gareen sabaa himaa mootummaa jala jiru cimsee to'atu beeksiseera. Aangawoonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa koronaa laalchisee Kooriyaa Kaabaa irraa ragaa tokko iyyuu hin argatin jiru. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping battala gabaasa waa'ee Tiraamp waltajjii uummataa kamirratti iyyuu ba'anii waan jedhan hin qaban. Vaayirasiin koronaa jalqaba magaalaa Chaayinaa Wuhaan keessatti kan argame baatii muddee keessa ture. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiittaa mirga namoomaa bal'aa mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti keessumaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru balaaleffanna kanneen jedhan lammiiwwan hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif Kanaadaa irraa walitti dhufuu isaanii dubbatan arras Waashingtan DC keessatti hiriira mormii ba'anii jiru. Waahilli keenya Sooraalakee bakka hiriirichi itti geggeessamaa jirutti argama kunooti. Babaratolan Sooraalakee Waashingtan DC hiriira guddaa Oromoo hawaasi Oromoo Ameerikaa walitti qopheeffate hagu guddaan hawaasa Oromoo Washington DC qopheesse olaanama jirtuun 18 Street Washington DC keessa karaa 18 soo irra jirra gara baankii addunyaa yaa'u jiranii achumaan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dabranii achumaan ammoo State Department yookaan ammoo ministeera haajaa alaa Ameerikaa dabranii warra hiriira kan qopheesse keessa tokko obbo Asaffaa Kitiliiti. Obbo Asaffaan itti gaafatamaa hawaasa Oromoo Washington DC ti akkanaan jedhu waan hiriira kana irratti.
rakkoo biyya keessatti ta'aa jiru sana uummata addunyaatti beeksisuudhaaf akkasumas Oromoonis immoo wal duukaa irra dhaabbatee waan kana dhaabuu akka danda'uuf dhaamsa dabarsuudhaaf as jirra jechuudha. Oromiyaa keessatti waggaa lamaan darban kana keessatti miidhaa guddaatu raawwatamaa ture ammas itti jira. Keessumaa immoo ji'a lamaan darban kana iddoo Hacaaluun ajjeefame booda sababa sana godhachuudhaan uummata Oromoo hogganoota siyaasaa abbootii gadaa dargaggoo qaroo ta'an ija uummata kanaa kan ta'an funaanuudhaan isa kaan ajjeesuu isa kaan mana hidhaatti ugguruu isa kaan qabeenya isaa saamuu amma immoo uummatuma saba biyya sanaa yoo hunda akka saamuutti kan deemaa jiru kun dhuguma waan fudhatama hin qabne kan jedhu balaaleffachuuf uummata keenyaanis immoo simbira jirra jechuuf hiriira baane jechuudha. Warra namatti hidhamee jettuu namni uummata Oromoo keessatti ganoota siyaasaa karaa adda bilisummaa Oromoo kan jiran akka Abdii Raggaasaa fa'aa kan jedhamu ja'a oliif gaaffii tokko malee hidhamee kan jiru obbo Baqqalaa Garbaa karaa nagaadhaan Jawaar Mohaammed fa'aa biyya alaatii kan galee kan jedhuun maanguddoo waggaa 80 keessa jira warra hidhamtan Rakkabaa Waariyoo kan jedhamu amma Shaashamanneetti hidhamee kan jiru jaarsi kun gara waggaa 80 warra akkasii kana hidhaa jira jechuudha. Ijoollee daa'imatti hidhamaa jira. Kana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye shororkaa guddaati uummata irratti geggeeffamaa jira jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu mana hidhaa jedhamee seeraan kan beekamu keessallee duwwaa utuu hin taane manni barumsaallee mana hidhaa ta'ee jira. Mana hin beekamne mana dhuunfaa namaa keessatti illee hidhaa jiru. Bakka kanatti hidhuu duwwaa utuu hin ta'in qabinsi dhala namaaf raawwatamu tokko fakkaa godhamee kan hin jirre achi keessatti ji'a 2 ji'a 3 namni hidhamee ba'u kan inni fakkaatee ba'u namummaa keessaa baasaniiti gadhiisu. Qaallittiitti hidhamanii jiru. Poolisii aanaa gandaa iddootti mi'a tuulanii manni barumsaa kun hunduu mana hidhaa ta'eeti jira jechuudha biyya sana keessatti. Amma maal wayyaa jettan isin akka hawaasaatti? Furmaanni kanaa kan ta'uu danda'u tokkoo fi tokko ummatoonni bilisa ta'anii bakka bu'aa dhugaa isaanii filatanii karaa sanaatiin immoo of bulchuu gaafa danda'an duwwaadha furmaanni kan ta'u. Sun akkamitti raawwatama kan jedhu Oromiyaan akka Oromiyaatti ofii isaatiin mootummaa ce'umsaa tokko ijaarrachuutu irra jira jennee amanna. Gantaa Oromoodhaaf kan dubbatu kan dhaabbatu mirga Oromoof illee dhaqee isa kaan wajjiniin haasa'ee waliigaltee tokko gochuu kan danda'u waa qabaa jechuudha Oromoon. Fulbaana 30 booda mootummaan seeraan waan hin jirreef Oromiyaan mootummaa ce'umsaa mataa ishee qaamolli jiran dhaabota siyaasaa beekamoo fi xixiqqaa fi guguddaa abbootii gadaa abbootii amantaa hogganoota hawaasaa hunda kan hammate kuni walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa yeroo Oromiyaa irratti dhaabbachuun nurra jira jenna. Jarri kun footoo nama hidhamee hedduu harkaa qaba alaabaa hedduu guurratti dhufuu jira hidhamtoota siyaasaa Oromoo cufa hiika jedhaniitiin rakkoo akkana himachuu jiranii rakkoon Oromiyaa keessa dhaqqabuu jiru jedhan rakkoon Itoophiyaa keessa jirti jedhan hedduu waan taateef himne keessa baahuu hin dandeenyu jedhanii Haacaaluu Hundeessaa dhugaan isaa habaatuuf jedhanii waan hedduu dubbachuu jiranii kana fakkaatti gamkaanin ammoo qophiiteen tarraa keessatti deebina feesbuukii kennalleerraa laaluu dandeettan ansoraa lakeeti. Dhaggeeffatoota keenya hiriira mormii Waashingtan DC'tti geggeessamaa jiru kana ilaalchisee kanas Waashingtan DC jiru embaasii Itoophiyaatti deddeebisnee bilbileeyyuu agammaatti deebii argachuu hin dandeenye. Yaalii keenyatti fufnee yoo deebii arganne gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni magaalaalee Oromiyaa lixaa tokko ayyaaneffannaa irreechaa hora Finfinnee hora Arsadiitti geggeessamutti hirmaachuuf osoo deemnu humnoota nageegumsaa mootummaatiin daandii irratti danqamne jechuun komatan. Koomishinarri poolisii Idilee kan Oromiyaa Mustafaa Kadir immoo irreechi namoota muraasaan akka kabajamu kan taasisame tamsa'ina weerara koronaa vaayirasii ittisuufi jedhu. Namoonni baay'een daandii irratti ittisamus inaalle obbo Mustafaan. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase. Uummata Oromoo biratti bakka guddaa kan qabu sirna galateeffannaa irreechaa hora Finfinnee magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti bor kabajamuu fi magaalaa Bishooftuutti gaafa dilbataa kabajamu irratti hirmaachuuf magaalota Oromiyaa fi magaalota biyyattii garaagaraarraa namootni gara Finfinneetti imalaa jiru. Jiraattotni magaalota Oromiyaa lixaa tokkorraa dhufan garuu magaalaa Finfinnee akka hin seenneef danqamne irraa jechuun dubbatan. Kan isaan danqe immoo humnoota nageegumsaa mootummaa ta'uu dubbatu. Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Tolawaaq Jiraa akkas jedhu. jiru namoota karaa warra mirbaa warra beddelleerraa dhufe Naqamtee irratti deebisan jedhani warra si deeman immoo kunoo abbaa gadaa waayuleesaa abbaa gadaa asfaa'oo kabbadaa fi abbaa gadaa misgaaduu holata irratti guramanii miseensa durii abbootii gadaa Oromiyaatti akkuma Oromiyaattu warra aadaan turizimiin isheen wajjin deemuu qabdu malee lafaa keessatti jedhanii isaan lamaan achi jiru. Namoota baay'eetu
akkorratti geedorratti saffisee irratti illee namoonni qabaman jiru. Kun ayyaanuma kana gufachiisuuf yaaddoo waan takkaafatu akkasidha malee warreen qorannaa maal uummanni kunoo of eeggachuu hin danda'a. Dhugaadha nagayyeetu gaariidha garuu akka kana qabatanii uffata aadaa nama fudhachuun waan akkasii nama aadaa uffatee deemu qabanii jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Magaalaa Dambidolloo irraa dhufuu isaanii kan dubbatan Aadde Bilisee Qannoo rakkoo isaanii fi imaltoota kanneen biroo irra ga'e jedhan akkasitti ibsanii jiru. Dambidolloo irraa kaanee amma Naqamtee geenyutti waan dhageeyye tokko qabnu sakattaamaa amma dhuftee Naqamtee baasaa irratti dhalootaatii lamaanii gaabanii achi baanee immoo ammas tursanii gara baakoo irratti gaabanii dabarree deemne gaafa gincii karaarra nu bushanii konkolaataa bakkeessa.